Ete fufa kapson kapson bilisumma Ete fufa kapson kapson bilisumma Kanatan jinne finchili gabruma amma bilisumma Ete fufa kapson kapson bilisumma Ete fufa kapson kapson bilisumma Kanatan jinne finchili gabruma amma bilisumma amma bilisumma amma bilisumma amma bilisumma amma bilisumma Alkota gabruma onko tufidani kaba fidibani maratu dandesu dachiri sedatu funi fatajala samini sabutu abadan ibidda fi jidil wajjin injiraatu walirraa fagaatu itti fufi qeeroo qabsoo bilisummaa itti fufi qeeroo qabsoo bilisummaa kanattaan jinne fincila gabrummaa amma bilisummaa itti fufi qeeroo qabsoo bilisummaa Ete fufikero kapso bilisumma Kanatan jinne finchila gabruma amma bilisumma amma bilisumma amma bilisumma amma bilisumma Harka fuunee hordoftoota keenya kan biyya keessaa biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun sagantaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaan keessummaa keenya guyyaa har'aa obbo Caalaadhaa wajjin wal baradhaan isiniin jaamme wal barnootaan gahuma isaatiin isin dabarsa. Caalaa daawwattoota keenya wajjin wal baradhumee dura. Ayyeegaa akkuma beekamutti ani maqaan kiyya Caalaa Maammadii irra guddaa kan itti namni na beeku Caalaa Qarrooti. Dhalootaanis Harargee Bahaa. Aramaadha. Kanuma gaa yoo waan biraatti deetteestinidha. Ayyee. Gaariidha amma garuma gaafii keenyaatti achi dabarraa Caalaa. Gaafiin jalqabaa siif qabu ani biltsiqinnaan tuni PP'n yookaan biltsiqinnaan tun Oromoodhaaf ni taati jettee yaadda mee akkamitti ibsite isiin tun Oromoodhaaf? Ayyee gaariidha gaa maamme wanni beektaa beekamu qabu. Uummanni keenyaas waan beeku qabu ni jira. Akkuma beekamutti biltsiginnaa jechuun paartii siigaltee sirna gabroonfataa Habashaa yookaan naftanyaa sadi jechuudha. Yoo keessa gabbuunee kan laallu taate amma fakkeenyaaf unitary party system jaanii jira siigaltee. Unitary party system jechuun warra alaabaa tokko, saba tokko, amantii takka, biyya takko warra jiru jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf warra kun maali kaayyoo mililiksan deebisanii Oromoo fi sabaaf sablammoota irratti kaayuudhaaf amma fakkeenyaaf yoo kan laallu taate biyya Itoophiyaa san fi mootummaa Itoophiyaa san kan laallu taate sirna kana deebisuu fi tattaafachaa jiranii jechuudha. Sirna kana deebisuudhaaf dirqama maal godhu qaba amma fakkeenyaaf biyya amma Oromoo cabsuudha jechuudha. Kanaaf sirni EPP sirni yookaan biyya takka alaabaa takka saba tokko amantii takka kan jiru san Oromoof illee ta'u sablammootaaf illee ta'u kana wanni beektaa uummanni keenya beeku qabu amma fakkeenyaaf kanaaf siigaltee amma fakkeenyaaf uummanni keenya wanni beeku qabu waan amma fakkeenyaaf waan paartii system jaanii jiti amma fakkeenyaaf warra sooshaalistii kana keessa paartii takkaa jira. Paartiin tunillee warra doominant siigaltee garuma takkaan siigaltee saba tokkoon fakkeenyaaf Amaarrii yookaan sirni naftanyaa warra paartii takka godhatee saba tokko godhatee amantii takka godhatee
ummata Itoophiyaa keessaafuu ummata Oromootis amata 150 kanaan bulchaa turanii jechuudha. Har'aan tana siigaltee naftanyaan ilma harkatte ilmi isaanii siigaltee kan mul'ateef abadee mul'ateef Abiyyi Ahmad sirna warra isaanii kana sirna gabroonfataa kana gaddiriisee siigaltee Oromoo genocide irra gaggeessee sirna kana lafa qabsiisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Kanaaf Oromoodhaaf sirna ta'aa miti ummata sabaaf sablammoota Itoophiyaatiif illee sirna ta'uu miti sirna siigaltee saba Amaaraa yookaan warra naftanyaa bichaadhaaf bocamee kaa'amee jiru. Kun siigaltee waan fudhatama qabu miti ummata Oromootiif illee wanni nama ajaa'ibsu takka beektaa waan nama ajaa'ibsu jira. Warri deeggaraa bilisinnaa jiru siigaltee dhugumatti anama fakkeenyaaf nama dhibbaa ol intarvii godheen jira jechuudha. Bilisinnaan maali? Kaayyoon isii maali? Mul'anni isii maali? Yeroon intarvii godhee fuuldurri keenya badhaadhinaa malee kaayyoo sitti himan. Mul'ata sitti himan. Istiraatiijii biyya sitti himan jechuudha. Kanaaf amma warrummaan silaa EPP jiru kunuu siigaltee warra dukkana keessa dhaabbatee ijabanu jiru ijabananii waan takka warra argine jechuudha. Kanaaf kana gaafame. Yaada gaarii haaftee dhugumatti bilisinnaa tana kaayyoo siitii fi akeekasii namatti himan fuuldurri keenya badhaadhinaa malee haa ta'uuti mee gamanumaaniin gara gaafii itti aanutti si dabarsa. Gaafiin itti aantu ajjecha Hacaaluu booda qabsoon Oromootiin garam deemaa jirti mee akkamiin ilaalterra? Gaariidha. Wanni beekamu qabu beektaa Oromoon nama guddaa tokko dhabdee Hacaaluu jechuun ija Oromooti. Fakkeenyaaf nama baraati Hacaaluu nama baraa yeroo jennu nama siigaltee lafti Oromiyaa biqilchite keessaa nama siigaltee goota keessaa wanni jiru beektaa amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf amma intarvii OMN hojii wal qabatee wanni Hacaaluu guutumaa guutuu siigaltee waan dho'isuun taane waan sabni Oromoo illee beeku Hacaaluu mootummaan akka ajjeefte ifaadhaa jechuudha. Kana yeroo jennu har'aan tana biyya Itoophiyaa san keessatti caasaa gubbaarraa ilaa hanqa jalaatti warra siigaltee naftanyaa kanaatu harkaa qaba. Kan biraa fakkeenyaaf asirratti waa tuquun barbaada. Maaliif anillee beektaa mootummaa san keessa tajaajila kanneen ture niin beekaa jiru roorroo Oromoo irra deemtuu fi akkaataa mootummaa sirriitti hin beeku. Fakkeenyaaf maaltu jira mootummaa naannoo Oromiyaa keessa Oromummaan gochaan immoo dhiigaanii kan jiru jira. Fakkeenyaaf namni dhiigaanii jiru ABO'dha diina jechuudha. Namni gochaan jiru siigaltee deeggaraa mootummaati yookaan qabsaawaa OPDO'ti akkasin ilaalamaa ture. Fakkeenyaaf warri gochaa kun nama Oromoodhaan nama Oromoon ta'in nama Oromoof dalagu warra kanaatutu walitti qabamee jechuudha. OPDO keessatti warri dhiiga jiru san siigaltee ABO jaaniin maqaa garaagaraa itti kannanii farrajanii kaan hidhanii kaan biyyaa baasan jechuudha. Amma fakkeenyaaf warri Oromiyaa bulchuu jiru warra Diqaalaa jechuudha. Warra Diqaalaa ifiifis Diqaalaa jaartiin isaanii Diqaalaa warra akkanaati jechuudha. Fakkeenyaaf hedduu jira armaa fudhachuu dandeenya beektaa? Amma mul'ataa fudhachuu dandeenya. Mul'ataan fudhannu taate Bushiraan hin guddifne siigaltee amma kantiibaa magaalaa ta'e. Bushiraa Ayyoosaa Amaar mucaa jaartiin isaa warra Gurawaati Amaar siigaltee irra guddaa caasaan OPDO EPP jaaniin tun warra wal keessa makaati warra kanaatu siigaltee Oromiyaa hoogganaa jira. Warri kun maali? Namoota Oromoo jajjabaa fi hayyoota Oromoo fixuudha sagantaan isaanii. Kanaaf Hacaaluun duurratti uummanni Oromoo siigaltee an akka siyyatti waan silaa godhu qabanillee sirritti hin baane jechuudha. Silaa siigaltee Itoophiyaa san siigaltee mootummaa fi caasaa mootummaatii fi hooggantoota mootummaa hunda siigaltee tarkaanfii irratti fudhachuu barbaachisaa jechuudha. Maali amma fakkeenyaaf wanni Hacaaluun kun Hacaaluu irra fudhatame malee Oromoo hunda irratti fudhatame jechuudha. Kanaaf ammallee qeeroon teenya cimtee itti deemuu qabdi, qabsaa'uu qabdi. Asirratti siigaltee wanni jechuu barbaadu qabsoon godhame akkuma jirtu taatee ammallee qabsoo jajjabduu fi siigaltee wareegama barbaachisu kafalanii itti deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf asirratti wanni tokko barbaadu amma fakkeenyaaf ijoolleen biyya keessaa waan jechaa jiran takkaa jira. Abbaan qeeroo hidhamee jira jechuudha Jawaar Mohaammed. Abbaan tarsiimoo hidhamee jira. Kanaaf ijoolleen teenya siigaltee tarsiimoo baafatanii qabsoo isaanii itti fufuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo itti hin fufne ammas hoogganaan keenya Jawaarillee ni ajjeesanii murtiillee itti godhuu ta'anii jechuudha. Kanaaf fincilli wanni eegalame qabsoon
eegalamtee gara fuulduraatti deemuu barbaachisaadha yoo deemne si galtee naftanyi galtee afaan bananiiti Oromoo irra kaa'uuf tattaafachaa jiranii. Ayyee saniifuu gara feeziitti aanutti deemaa jirti jechuudha. Qabsoon teenya ammaas Jawaar Mohaammed qabsoon hin dhaabbattuuf hin itti fufuu qabdi jechuudha. Yoo gallakkisanis yookaan inni hidhaa keessaa bahee qabsoon hanga caaseeffama sirna PP kana bakka irraa buusanitti yookaan hanga mootummaa kana kuffisanitti mootummaa Oromoo walabummaa fi bilisummaa Oromootti nu ceesisu kan hanga jaarratanitti qabsoon itti fufuu qabdi jette fuuldura. Bakka gamanumaa gara gaafii itti aanutti si dabarsaa. Gaafiin itti aantu mee seenaa qabsoon Oromoo keessa dabarree as geenye bara 1998 haa ta'u waa hedduu keessa dabarree as geenye mee sana maal akkamitti ibsitame? Gaarii labeeta qabsoon Oromoo tun siigaltee qabsoo har'a eegaltee miti. Akkasuma siigaltee handhuurri qabsoolleen baha Oromiyaa Harargeedha. Siigaltee amma maali uummanni keenya wareegama qaqqaalii keessa dabre jechuudha. Har'aan tana siigaltee warri qabsoo gaggeessaa turan san ani Oromoodha ati Oromoodha barsiisuu irratti wareegama qaqqaalii kafalaa turan jechuudha. Akkasuma siigaltee nutillee nama fakkeenyaaf waan takka waan inni tuquu barbaadu jira. Naannawa keenya sanitti 97 siigaltee akkaataa nuti keessa dabarree jira fakkeenyaaf gumii afaan Oromoo mana barnoota sadarkaa lammaffaa Haramayaa wajjin wal qabatee wanni san siigaltee maal qabdi seete harramee haa dubbadhu takkaan dubbanne wanni san mana barnootaa keessatti siigaltee haa ijaaramtu malee jalaan siigaltee waan maadheetu jira jechuudha. Akkaataa qabsoo Oromoo tana gara fuulduraatti oofuutu jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Haramayaa fakkeenyaaf haa fudhannu. Yuunivarsiitii Haramayaa san Alammayaa yuunivarsiitii irraa siigaltee warri qabsoo kan godhe nuti jechuudha ijoollee teenya jechuudha. Ni yaadata. Haramaa uummatti ijoollee yuunivarsiitii obboleeyyan keenya warra san fuunee Piiteshiinii ganda keessa ijoolleen akka mallatteessan goonee maqaa yuunivarsiitii Alammayaa jedhu san Haramayaatti jijjiiramee qabsoo waan hin jijjiirre hin qabdu. Qabsoon siigaltee uummanni Oromoo wareegama addaa keessa ba'e. Amata 30 nama 27 siigaltee kanuma nuti beenu kanaa'u mootummaa wayyaanee siigaltee uummata Oromoo akka malee godhaa turte jechuudha. Kaan hidhaa, kaan ajjeesaa, kaan biyyaa baasaa. Uummanni Oromoo kana keessa dubbate har'aan tana siigaltee gootonni Oromoo qeeroon Oromoo uumamtee jechuudha. Qeeroonis akkasumatti wareegama qaqqaalii ga'a. Nutuu yaadne amma fakkeenyaaf qeeroon mootummaa wayyaanee ni cabsiti namni yaadee hin jiru. Garuu ijoolleen keenya rabbiis gargaarsifatanii jiti siigaltee humna isaaniitii fi tokkummaa jabeeffatanii mootummaa wayyaanee siigaltee tooraan addaa sanarra cabsanii injifannoo kana fidanii jechuudha. Kanaaf wallahi dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon Oromoo tun namni keenya irratti dhumeeti haarra siigaltee abiyyiin irra teephii itti banatee daansii itti taphatuumi qabsoon Oromoo. Qabsoon Oromoo hayyoota hedduu itti dhabnee jiti siigaltee qabsoon tun as geessee jechuudha. Kanaaf wareegamni abbootiin teenya kafalan wareegamni siigaltee ilmaan Oromoo kafalan har'aan tana siigaltee jijjiirama san fide jijjiirama amma qabsoo nuti irra dhumnee finne tana itti fufsiisuun dhaloota ammaa kana qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma wayyaanee caalaa mootummaan tun hamtu mootummaa nama dhoytu mootummaa nama ajjeeftu Oromoolleen akkasumatti hammaachuu qabdi. Akkamitti hammaatu? If jaartee if qindeessitee mootummaa tanarra siigaltee finciluun qabsoo gaggeessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ati uummanni Oromoo waan wareegama qaqqaalii kana keessa kufee itti siigaltee biyyaa ba'ee itti harka dhabee jijjiirama kana fidee abiyyifatti kanneen har'aan tana tanaan qoosu jira jechuudha. Wayyaa naftanyaa amma 50 awwaalee qabriinuu bakka taatan beekamnee gitu har'a abiyyi siigaltee akaafaa naftanyaa deebisaa jira jechuudha. Namni fakkeenyaaf uummata Oromootti qoosu. Kanaaf uummanni keenya jabaachuu qaba beektaa. Hayyee gabanumaa gara gaafii itti aanutti si dabarsa. Gaafiin itti aantu qabsoon Jawaar Mohaammed godhe tana mee akkamitti ibsita? 2014 irraa eegalee qeerroo tana hoogganuudhaan sadarkaa mootummaa TPLF san cabsuudhaan sadarkaa bilisummaatti nu ceesisee mee tana akkamitti ibsite?
dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar Mohaammed jechuun abbaa qeeroo siigaltee abbaa qeeroo ta'uusaa siigaltee uummanni Oromoo kasiilaa waa yaaduu danda'u amma harkee jechuudha akka kiyyatti. Fakkeenyaaf gaafa duraanii Jawaar abbaa qeerooti yeroo jedhamu namni siigaltee hinaaffaa qabu tokko siigaltee Jawaar qabsoota namni qeerootu fide waan akkasii jechaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf namni anuma qofaa waa beeka jiru garuu amma inni harkaa jirru Jawaar nama jabaa Oromoon qabdu nama tarsiimoodhaan nama beekumsa barateen siigaltee qabsoota na hoogganaa ture ta'uun arginee jira. Maaliif argina amma fakkeenyaaf ijoolleen waan jettuu jira. Ijoolleen teenya tarsiimoo yookaan tarsiimoo qabsoo hin qabnu akkamitti deemnaa siigaltee rakkoo hamtuu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni ajaa'ibs ta'u amma fakkeenyaaf hayyoonni Oromoo akka siigaltee iskeel akka maarree amma hayyoonnummaan siigaltee sooshaal miidiyaa kanarraa dubbatu ifumaafuu haannaa deemaan jira. Haannaatutu qeeroo tana wanna godha jira. Maaliif amma fakkeenyaaf Jawaar nama maqaa barbaadu miti nama sabaa dhalate. Siigaltee nama sabaa dhalatee wareegama guddaa kafalee nama dalagaa ture jechuudha. Kanaaf ammoo wallaaltu taate ani bakka sana bakki banaan siigaltee hanqinni bal'aan rakkoo namtuun bakki nutti dhufteen Jawaar hidhamuun tun siigaltee uummata Oromoo akka malee miti. Garuu Jawaar hidhamee jennee siigaltee taa'uu osoo hin taane waan Jawaar kalee dalagaa ture. Qabsoo Jawaar asiin ga'e qabsoo qeeroon irra dhumte qabsoo obboleeyyan keenya irra dhuman arraan tana siigaltee Jawaarii fi uummata Oromoo Oromiyaa bilisoomsuudhaaf qeeroon teenya irrallee tarsiimoo warra biyya alaa dhiisuu qabdi akka kiyyatti warri biyya alaa kun wallallaaqaa jiran beektaa yeroo ammaan tanaa kaan gamana buta kaan anaja kaan maqaa barbaada kaan siigaltee beekamtii fiigaa jiran amma fakkeenyaaf hundi isaanii qeeroon teenya siigaltee qabsoo abbaan qeeroo itti hidhame tana ifumaaf tarsiimoo baasanii qabsoo san gaggeessuutu barbaachisaa jechuudha. Yoo qabsoo tana gadi hin geessine yoo siigaltee warra hidhaa jiru kana kan baafne taate Oromoon amata 150 ta'aa biyyi nurra dhaabate san gabrummaa addaa keessa seenuuf deemnaa jechuudha. Kanaaf fakkeenya tokko fudhachuun barbaachisaa. Warra Walaayitaa fudhannu mee har'a warri Walaayitaa guutuutti hidhaa keessaa baanii jiran jechuudha. Kana kan godhaniin maali? Fakkeenyaaf qabsoo gaggeessan uummanni keenya hidhaa keessaa ba'uu qabaa hin galle alaan galle. Karaa hundaanuu bakka danda'an hundaanuu qabsoo godhanii har'aan tana hayyoota isaaniitii fi qabsaa'ota isaanii hidhaa keessaa baasanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenyaas qeeroon teenyaas hayyoonni Oromootiis har'aan tana siigaltee rakkoo keessoo teenya jirtu akkasuma dhiisanii rakkoo namtuu namanu jirtu rakkoo gabrummaa uummata keenya irra siigaltee mootummaa naftanyaatuun kaa'uu deemtu. Kanarratti xiyyeeffatanii ijoollee teenya gara fuulduraatti oofu qabanii kan jiruun qaba beektaa. Kanaaf Jawaar jechuun nama isatti qixxaatu wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf eeguma namni hatee beektaa waa argita. Jawaar dhugatti abbaa qeerootii haqa qaba jechuudha. Kanaaf rabbi isaa haa baasu. Amma mul'atte jechuudha laalla bakki banaan Jawaar jiraachuu dhabu akka qabsoo kanaaf namoonni ala kana hayyoota fi injoo hundi miggaara akka ta'an jechuudha. Utubaan qabsoo Jawaar akka ta'e nu galee jechuudha. Hayyee mee gamanumaa gara dhumaa deemaa jira caalaa keenya mee dhumarratti ati akkuma Oromootiifuu yoo dhaamsa qabaatte Oromoo jirtu kanaaf yookaanis qabsoo qeerroo biyya keessa finiinsaa jiran kanaaf dhaamsa yoo qabaatte mee dhaammadhu. Hayyee daawwanni inni dhaamuu barbaadu uummanni Oromoo amma fakkeenyaaf adeemsi siigaltee ala kana jiru xiqqoo siigaltee gaarii miti namni yeroo tana yoo rakkoo qabaatellee uummanni Oromoo yoo rakkoo qabaatellee ayyuu fakkeenyaaf yoo rakkoon gantummaa na keessa jiraatte yeroo tana rakkoo gantummaa xiyyaa awwaallachuun qaba. Rakkoon gosummaa na keessa jiraatte har'aan tana rakkoo gosummaa awwaallachuun qaba. Maaliif wanni rakkoon teenyatuun xixiqqoodha. Wanni uummata Oromoo irra deemu rakkoo gabrummaa addaati. Har'allee siigaltee rakkoon uummata Oromoo irra deemuu deemtu mootummaan naftanyaatuun Oromoo siigaltee qooshaa daayisisaniiti gabrummaa addaa uummata keenya irra kaa'uu deemanii jechuudha. Kanaaf wanni siigaltee irratti xiyyeeffachuu qabnu rakkoo uummata keenyaa furuudhaaf deemuu qabna malee parsinaalii rakkoo nu keessoo teenyatti uumamtu irratti xiyyeeffannee walirra duuluun gaarii miti. Kanaaf bakka sana siigaltee Oromoo sirreessuu qabdi hayyoonni ispeeshaalii hayyoonni bakka sana siigaltee irratti xiyyeeffatanii deemuu qabanii rakkoo keessoo teenyaa walitti deebina. Rakkoon amma Oromoof nurra deemuu deemtu rakkoo gabrummaa hamtuu sirna nafxanyaan dura deemuu deemu kanarratti xiyyeeffannee Oromoon tokkummaadhaan itti deemuu qabanii an akka kiyyatti ammallee yaanniniin ibsachuu barbaadu. Oromoon amma fakkeenyaaf ijoolleen biyya keessaa hidhamaa jirti. Godina hundarraa hidhamaa jirti. Warri hayyoonni Jawaarumaa fi siigaltee hidhamtoota Finfinnee kanarratti xiyyeeffachaa jiran.
hidhamtoota siigaltii guddina Oromiyaa kana hunda keessatti hidhamee jiru. Sagalee ta'uufiin siigaltee namni keenya hidhamu jira. Paartiin Oromoolleen siigaltee sagalee ijoollee sanii ta'uu qaban. Warri ala jirulleen siigaltee amma fakkeenyaaf warri hidhamee jiru kun uummanni keenya siigaltee irra guddaan hiyyeessaa jiru. Ijoollee hidhamte sanaafillee waan itti bitan harkaan qaban. Kanaaf yoo danda'ame namni amma fakkeenyaaf Haramayaa namni dhalataan Haramayaa ijoollee Haramayaa ta'e hidhamte san gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Dhalataan Awwadaa ijoollee Awwadaa itti hidhamtee jirtu san gargaaruun barbaachisaa. Guututti siigaltee akkuma walii galaattu namu bakka dhaloota isaa gargaaranii qabsoodhaaf ijoollee tana kakaasuu ijoollee tana bira dhaabbachuun barbaachisaa. Wanni nurraa hafe beektaa bakka tana. Kanaaf yoo ijoollee tana gargaarree abdii itti goonee gara fuulduraatti dhoofne siigaltee qabsoo tana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf hiriira bahuunis gaariidha. Gama faayinaansiyaalii ijoollee teenyaa gargaaruu tamiidhamtees tamadooytees agargaaruu. Yoo siigaltee akka Oromiyaa dadhabne akka siigaltee godinaatti akka siigaltee aanaa walitti dhiyaatuutti siigaltee walitti siigodhanii maallaqa walitti buusanii ijoollee san gargaaruu. Amma fakkeenyaaf wanni Jawaaratti beekamuun dhugaa dubbachuudhaaf namoota siigaltee amma fakkeenyaaf Harargee kana keessa aanaa hunda keessaa nama qabaa jechuudha. Abbootuma qabeenyaa sanii dhaqee maallaqa bar ijoollee dhaamte miidhamte maqattuma jala kaanii deemanii jechuudha. Eenyuun naa kanneen beeku kun siigaltee qabsoo jabduudha. Kanaaf warri biyya alaa jirus warri biyya keessa jirus miidhamaa keenya haa gargaarru. Sagalee uummata keenya haa taanu. Yeroo siigaltee itti addaan wal qoonnee gandaan wal qoonnee gosaan wal qoonnee godinaan wal qoonnu keessa hin jirru. Oromoon siigaltee rakkoo hamtuu keessa seenuu deemti. Rakkoo hamtuu tana keessaa baasuudhaaf tokkummaadhaan qabsaa'uu qabnaa. Yoo qabsoofne siigaltee gabrummaa tana firaan dhorkuu dandeenya yookaan aayyoo teenya abbaa keenya qooshaa daayisisuudhaaf warri deemu nu ta'uu beekuu qabanii warri gandaan wal qootu san. Anumaan jechuu barbaada. Caalaa keenya hedduu galatoomii yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee sagantaa bareedduu tanaaf nuuf dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomii siin jenna. Daawwattoota keenya sagantaa teenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabnaa. Sagantaa biraatiin gaafa biraa hanga walitti deebinutti har'aaf gamanuma galatooma nageetti siin jenna. We'll be